Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti baatii fulbaanaa keessa daandii irratti manaa manatti shamarranii fi dargaggoota goobeef shinooyyee taphatan arguun amaleeffatameera. Kaayyoon tapha aadaa shinooyyeef goobees ganni darbee birraan dhufuu kan ittiin ibsan baatilee gannaa dargaggeessii fi shamarran kan addaan turan kan yeroo isaanii gannaa hojiidhaan dabarsan hojiitti xumuranii deebi'anii wal arganii fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan akka ta'e dargaggoonni dubbisne dubbatani. Dargaggoo Birook Girmaa tapha goobee fi shinooyyee dagatamaa dhufe waggoota muraasa darban dargaggoota walitti qabuudhaan akka aadaan kun itti fufu taasisuu kan eegale waa'ee goobee fi shinooyyees akkanaan ibseera. Uummanni Oromoo sirna gadaasaa keessatti akkaataa uumaaf uumama hubatu san as keessatti argina jechuudha. Fakkeenyaaf qarree durba duudatu shinooyyee taphachuu deema. San jechuun qarree jechuun kan hin heerumne kan firiin argine kan reefu jiruu abdii fuulduraaf of keessaa qabdu jechuudha qarreen. Qeerroonis akkasuma. Waqtiin birraa kun immoo waqtiin birraa uummanni Oromoo birraatti jijjiirratu immoo kan midhaan faca'ee reefu itti biilu kan firiitti toratu yeroo abdiiti jechuudha. Kanaaf yeroo abdii kana uumaa fi uumama isaa waliin hubatanii akkaataa saniin yeroo birraa kana kabaju jechuudha. Kanaaf ijoolleen firiin argine kun iddoo nama hundarratti deemanii qeerroonis qarreenis ergaa bara haaraa baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatti geessan kana isaantu hawwa jechuudha. Shamarree Salaam Masfin shamarran shinooyyee taphatan keessaati. Sagantaan nurratti hirmaachaa jiru qaamni kan taphatu warra shamarran warra hin heerumne. Yeroo taphannu qunnii qabannee deemna. Aadaadhuma keenya mul'isuudha. Shinooyee qaamee yaa masqalooyee maaltu garaa addaata qal'oo yaa hiriyaa tosuma biiftuu fakkaata. Beenkunni buqqifaan guguddaa yaa'ee dhuumee xixinnoo guddifaanna. Dargaggoo Falmataa Darajjee tapha goobee irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Bishooftuutii magaalaa Finfinneetti argameera. Goobee kana egaa akkuma argaa jirtan irra caalaatti kan kabaju qeerroo fi qarreedha. Qeerroo fi qarree jechuun kan hin fuune yookiin kan hin heerumneedha kan taphatu erga birraan bari'ee booda egaa sirni kun kanaan dura hin turre baay'ee badee ture dhokatee ture aadaa baay'ee bareedaadha. Aadaa akka Afrikaatti illee mul'achuu qabdudha. Garuu aadaan kun sirnoota tokkoon ukkaanfamee ture amma haala bareedaadhaan kun kabajachaa jirra. Taphni goobeef shinooyyee waltajjiitti shamarranii fi dargaggeessi itti wal kaadhimmatan ta'us ibsaniiru dargaggoonni dubbisne. Dargaggoo Birook Girmaa tapha goobee fi shinooyyee sadarkaa addunyaatti beeksisuuf hojjennaa jedhe. Madda hawwata turizimii tokko ta'uu danda'a. Yaanni kun jechuudha. Kaayyoon lammaffaan keenyas wanni kun sadarkaa yuuneeskootti galmaa'eetoo madda hawwata turizimii tokko ta'ee irreechaan alatti sadarkaa biyyaattis sadarkaa Oromiyaattis faayidaa irraa argachuu qabnu akka argamu. Sadaffaan wanni kun dargaggoota irratti xiyyeeffata. Sadarkaa biyyaatti waltajjiin dargaggoonni siyaasa osoo hin taane aadaa isaanii bu'uura godhatanii tola argan tokko hin qabu. Kanaaf waan kana osoo itti fayyadamuu dandeenye kallattiidhaan sirni kun qeerroo fi qarreewwan ilaallatas. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaas gama isaatiin dargaggoota aadaa dagatame deebisuudhaaf carraaqan kana guutummaan guutuutti akka deeggaru itti aanaan hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.